Hayyee akkam jirtu anaan Du'aalam Gosaati. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimmuma samoona kana miidiyaa irra deemaa jiru, sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana isa kiriir isiniif gochuufan dhufe. Wanti jiru maali? Dhimmuma gumaa wal qabatee jirudha. Wanti jiru maali? Ani gumaa baasus hin qabu. Harki koos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii hoon bahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhee hin qabu. Wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira. Jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaaf yookaan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa, haadha manaa kiyyaan dhabee dhugaa jirtu naa laalaa, dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo, abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu, dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kanumaafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte qannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs, hojii entertainmentis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa kagootu kan itti fufiinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudate kanarra